akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 20 bara 2014 keessummeessituun keessanarraan tuujibee horaati. Piroodyusariin keenya Nigusuu Taamreeti qophii keenya kanarraa keessatti biyyarraa gabaasaalee ergaman naannoo addunyaatti kan nu dhaqqabaniif asiis ka qindeessan isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun akka nu hordoftan isin affeerraa oduu dursaa gara Bafaqaadittan isin dabarsa. Ashama akka mul'atan oduuwwan irraa qabnu kunooti. Itoophiyaan aangaa'onni dhaabbata tokkummaa mootummootaa torba sa'aatii 72 keessatti biyyattii keessaa akka bahan murteessuu ishee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimaa ministeerichaa ibsa har'a baasaniin Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira kan dhaabbata gargaarsa daa'immanii yookaan UNICEF fi kan dhimma gargaarsa namoomaa jaarmiyichaa itti gaafatamaa garee kan waajjira qindeessaa dhimma mirga namoomaa jaarmiyichaa dabalatee namootan torba irratti dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jechuudhaan mootummaan murtoo persona non grata yookiin namootan fudhatama hin qabne jedhu irratti dabarsuusaa beeksiseera. Amma oduun kun tamsa'etti dhimma kana ilaalchisee tokkummaa mootummoota gamtoomanii irraas ta'ee dhaabbattoota isaa irraa ibsa kenname argachuu hin dandeenye. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa keessatti naannoo 11ffaa hundeessuudhaaf sirni filannoo uummattoota lixa kibba Itoophiyaa guyyaa har'aa taasifamuu isaa gabaasaan VOA Yoonaataan Zabidiyoos Boongaarraa gabaaseera. Filannichi zoonii 5 fi aanaa addaa tokko keessatti kan taasifame yommuu ta'u naannoo uummattoota kibbaa keessatti filannoon federaalaa marsaan 6ffaan bakka itti hin taasifamin hafettis filannoon taasifamuu isaa gabaasa kana irraa beekuun danda'ameera. Karaa biraatiin mootummaan naannoo Sidaamaa mootummaa haaraa hundeessuudhaan obbo Dastaa Leendamoo pirezidaantii naannichaa taasisee muuduun isaa beekameera. Caffeen mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa filachuudhaan miseensota kaabinee isaa muudeera. Gabaasni Asteer Misgaanaaw Bahar Daar irraa VOA'dhaaf qindeessite akka jedhetti Dr. Yiliqaal Kaffaale pirezidaantii naannichaa duraanii obbo Aganyoo Tashaagir bakka bu'uudhaan pirezidaantii naannichaa ta'anii muudamaniiru. Pirezidaantichi kaabinee isaanii keessattis miseensota paartii mormitootaa 2 muuduun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaan paartii mormitoota sochii biyyoolessaa Amaaraa Abin irraa obbo Xaahir Mahammad itti gaafatama biiroo aadaa fi tuurizimii ta'anii yommuu muudaman paartii sochii uummata dimokiraatawaa Amaaraa irraa obbo Tasfaa'uun Alebne daayirktera eegumsa naannoo ta'anii muudamaniiru. Tigraay keessatti namoonni miiliyoonii 5 ol ta'anii balaa beelaa cimaa ta'eef saaxilamuu isaanii daayirkterri eegumsa fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom ibsaniiru. Dr. Tewodiroos har'a fuula tiwutarii isaanii irratti akka ibsanitti babal'insa beelaatiin wal qabatee dhukkuboonni adda addaa uumamuu akka danda'an himanii rakkina kana hanqisuudhaaf midhaan nyaataa, qorichi, boba'aadhaa fi qarshii dabalatee gargaarsi namoomaa atattamaan daanqaa malee akka Tigraayin seenuu danda'u gaafataniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Biyyi Kaanaadaa yeroo jalqabaatiif guyyaan dhugaa fi araaraa akka kabajamu murteessiteetti. Guyyaan kun akka yaadatamu kan murtaa'e seenaa biyyattii keessatti bara 1831 hanga bara 1998 namootaan ganamaa kaasee lafa biyya sanaa irra turan warra Hindootaa saba biraatii wajjin walitti makuudhaaf jedhame. Ijoolleen isaanii manootan barumsaa bakka jireenyaa keessatti akka dirqiidhaan baratan taasifame ijoolleewwan hedduun miidhaan isaan irra ga'eera. Bara sana keessatti ijoolleewwan 100 fi 50 manootan barumsaa waldaalee kiristaanaa adda addaatiin geggeeffaman akka galan taasifame ijoolleewwan hedduun hiriirsa qaamaatii fi okkora saalaa akkasumas dhabiinsa nyaata gahaa fi ilaalcha gadaantummaatiif saaxilamanii turan. Gocha kanaan ijoollonni 4,000 ol akka du'an yommuu amanamu yaadannoon amma qophaa'e kun warreen du'anii fi warra lubbuudhaan rakkina sanarraa afanii yaadachuudhaaf jedhameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma sagantaa keenya afanii nu wajjiniin tura. Bafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadhaa kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gabaasattaa nutti ceena. Filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaa keessatti taasifameen
paartiin badhaadhinaa sagalee mootummaa isaa hundeessuu danda'u argatee jira jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa beekamtii kennuufiin isaa ni yaadatama. Haaluma kanaanis naannoo Oromiyaa keessatti paartiin badhaadhinaa guutummaatti sagalee argachuun mootummaa haaraa fulbaana 15 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeessee jira. Kana ilaalchisuun gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu hoogganoota paartii mormituu mootummaa haaraa kana keessaa qooda fudhataniif hin fudhatin akkasumas xiinxaltoota siyaasaa dubbisee gabaasa qindeessee qaba kunoo. Dhaabni siyaasaa badhaadhinaa naannoo Oromiyaa filannoo marsaa ja'affaa sagalee guutuu kan argate mootummaa haaraa hundeesseen pirezidaantii naannichaa dabalatee kaabinee mootummaa naannichaa caffee naannoo Oromiyaaf dhiyeessuun ragga'eera. Filannoo marsaa ja'affaa kanaan dorgomaa cimaa naannicha keessatti ta'a jedhamee kan eegamaa ture dhaabni siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo dursee filannicha keessaa of baasuun ni yaadatama. Haala hundeeffama mootummaa haaraa naannicha keessatti gaggeeffame ilaalchisee kan gaafataman itti aanaa dura taa'aa Koongirensii Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu akkas jechuun sagalee Ameerikaaf himu. Waa'ee filmaataa odeessuuf illee rakkina guddaa yommuu ture keessatti paartiin kana keessatti dorgomanii hamma yoonaattuu iddoo hidhaa jiranitti filmaata nagaatu ta'ee biyyaana keessatti sirna haaraatu lafa qabatee jennee waayyaannu hin qabnu. Ogeessa saayinsii siyaasaa fi yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa kan ta'an obbo Biraanuu Bayyanaa immoo filannoon tokko dimokiraatawaadha kan jedhamu qaamonni keessatti hirmaachuu qaban guutummaan yoo keessatti hirmaatanidha. Filannoo hirmaannaa qaama hundaa hin qabneen mootummaan hundaa'us uummata nan bulcha jedhu biratti fudhatama dhabuu malaa jedhu. Tokko qofaasaa ta'ee dorgomaa qaba jechuun dandeessu. Filannoon akkasitti raawwanne tokko dimokiraatawaa ta'uu hin danda'u. Inni kun dimokiraatawaa amma hin taanetti immoo fudhatamummaa uummata bal'aa hin qabaatu. Yuunivarsiitii Haromayaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Daawit Guddataa gama isaaniin yommuu jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti jalqabe abdii guddaa fidee kan dhufe. Yeroo muraasa booda garuu gara sodaatti jijjiiramuun dirreen siyaasaa dhiphachaa dhufuun filannoon kan gaggeeffame ta'us mootummaa haaraa amma hundaa'e guutummaa guutuutti fudhatama hin qabu jechuu hin dandeenyu jechuun yaada isaanii ibsu. Barbaatti mootummaa nama jiru like legitimacy because there is elements of election like some element in the filannoo kan jedhamu filannoon hammi barbaadessa ta'u barbaadessa tirmaatanii jiran so totally more democratically karaa seera qabeessaan aluma baay'ee dimokiraatawaa ta'een gara aangootti filannoo gaggeeffamu gaafa jettus immoo xiqqoon ulfaataa jechuudha. Hundeeffama mootummaa haaraa naannoo Oromiyaa keessatti taasifameen hoogganaa biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa ta'uun kan muudaman dhaaba ABO isaaniin hoogganamurra obbo Araarsoo Biqilaa biyya tokko waliin qabnu waliin tajaajiluu akkasumas qabsoon nuti gaggeessaa tures uummatuma kana tajaajiluu waan ta'eef gaaffii mootummaan nuuf dhiyeesse simanneerra jedhu. Kuni waan gaariidha uummatuma keenya tajaajiluudhaaf itti keessatti yoo hirmaanne rakkinaan qabu hajuu nus akka dhaabaatti mari'annee akkasitti irraa hirmaachuu dandeenya jechuudha. Pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura miseensonni dhaabolee siyaasaa morkattootaa aangoo mootummaa haaraa hundeeffamu akka qooddatan ibsuun isaanii ni yaadatama. Kunis Itoophiyaa keessatti adeemsa haaraadha. Muudama haaraa amma mootummaan naannoo Oromiyaa dhaaba siyaasaa mormituu irraa kenneef akkamiin xiinxaltu kan jedhaman obbo Mulaatu Gammachuu namoonni dhuunfaan duruu mootummaatti ni galu. Waan haaraa kan jedhamu garuu yoo dhaaboliin siyaasaa dhimma uummata isaanii irratti walii galan jechuun ibsu. Paartii jinii walii galanii yoo mootummaa dhaabbatanidha namni leexaan akkuma barbaadetti isaanii jinii walii galuudhaan karaa adda addaatiin harka lafa jalaa waa hojjetanii nutti galeera jedhanii akka seenaatti odeessuun Oromoo waan kana walaba gochisiisu hin jiru. Ogeessi saayinsii siyaasaa obbo Biraanuu Bayyanaa immoo gama isaaniin namoota uummata keessatti fudhatama qabaniif muudama kennuun mootummaa fudhatama filannoo dimokiraatawaa gaggeessuu dhabuun uummata biratti dhabe karaa kana argachuuf yaaluudha jedhu. Filannoo amala dimokiraatawaa qaban lafa kaa'ee akka sanaatiin hojiirra oolchuu qaba ture. Isa kana hin goone kana waan hin gooneetiif isa sana bakka buusuudhaaf kan karaa sana uummatarraa fudhatama argachuu qabu tokko bakka buusuudhaaf amma qaamolee tokko uummata biratti karaan dura fudhatama qabu warra jedhaman kana keessatti muuduunsaa maal jechuudha kuni fudhatamummaa bituu jedhama. Dhimma waahilloota isaanii mana hidhaa jiranii irratti gaaffii akkas jedhu kan gaafataman obbo Araarsoon. Waahiloonni keessan yookaan immoo kanneen waliin qabsaa'aa turtanii baay'een isaanii erguma sinotoo waldhabdeen uumin iyyuu mana hidhaatti kan jiran carraa argattan kanaan waa'ee isaanii dubbachuuf yookaan immoo akka isaan mana hidhaatii bahaniif wanti si yaaltanii jiraata laata gara fuulduraatti. Duraanis osoo rakkoonni sun galatiin bira
Waan sadii gaafachaa turre miseensa aangoo hogganaatti akka dabalisummaa Oromootti kanneen hidhaadhaa jiran murtii akka argatanii mana hidhaatii ba'uu qaban waajjirri keenya kan cufame banamuu qabaa. Akkasumatti sochii walaba ta'e Oromiyaa keessatti ABO'n gaggeessuu qaban gaafuma keenya dhaabbataa duraanis ture kana fuula dura